Halkan kubaana dubbisaa malmallisaa ergan guyyaa si argeetii yaada keetii. Gurbaan tokko oh my god jaalalli sana qabu deemu akkamitti baay'ee jaallateera fakkaata miseejii guyyaatti dhibbamee kanaa barreessaa oola. Amma dhaqee hiriyaa koo bira dhaqeeni caalaa naa barreessaa oolee na dubbisaa ooleen jedhaanii garuu immoo kan akka inni bakka hin deebisneef waan tokkoyyuu jedhaani garuu barreessaa fi oolee akkam namatti tolti miseejii barreessuun kun gara wajjin jedhaa miseejii. Goddanyaa tu bira deeme akkas jedhaan amma malee isheen immoo barteennaan garuu irratti barumsi nafu nan shawwadatti dhaqee naa barreessaa oolee miseejii isaa hunduu gaara ga'e goda ga'e jedhaan baay'ee naa barreesse garuu tokko ittiin deebisna jedhaan deebi. Ey caalaa ko mucaa gaariidha yeroo mucichi. Darbuun qabu hin bareeda jechaa turte yeroo darbirraa qabamtee laattan kan koo ta'e nama kan koodha as keessa kaadheera kana booddee bakka ammaaf garuu nama tokko ofirratti naqqaasisuun qabu isallee ofirratti naqqaasisuun qabu kan jaalladhe. Yerri bara kana akka shamarri dura jaallatte dursite jaallatte immoo barraan hin taatu waan ta'eef kanaaf ofirratti barsiisuun qabu tasumayyuu. Tasa mana waan jaalanneetitti itti boonee itti kooree bakka. Bakka amma kan goddanyaatti yeroo deemu. Garuu jaalladhu maal godhe sakko ana jaallatan jedhaan ishiidhanis afaan akka abbade kamaali bakka abbaduu malee maal taatu dubbiin bara kanaa silayyuu dirqama bakka abbaduun dirqama waan ta'eef bakka abbaduun qaba. Maaltu natti irratti yoo bareedina namni naga'u hin jiru yoo uffanna namni naga'u hin jiru istaayillee qaba wanti nan dhabe hin jiru galata waaqayyoo hundumaa qaba. Akka waliyyeetti baay'een hin ta'in malee har'a kana kaadee golfan biraan qeyyiraadha uffatallee maatii koofaa tolu bakka maatii haftaanii keessatti dhalatte. Maal jedhee laata gubbaarraan dubbisee dhiisuun qaba keessan galu qabsiichiisa. Isin jaallatu naanti. Qoy ati inariifatiin taa'eeti inariifatiin ariifannaan gaarii miti taa'e suuta jedhi suuta ariifattee achitti na darbu eddamu taa'e gadi yeroo tokko sirriitti dura xiinxalii yaadu waan si ta'u waan si hin taane adda baafadhuti sana booddee akkasumatti lafa gadi jedhee fiida naasaa jedhu. Namni doon dhageenyatti godhe. Qoy daqiiqaa 15 yookiin daqiiqaa 20 ture hin deebisa. Amma itti boonuu qaba suuta jedhee itti boonuu qaba malee. Dursitee na jaallatte naan jedhamu booddee kanaafuu itti boonuu qaba. Yeroo kamuu shamarri dursitee jaalala keessatti kuftii jedhi waan figaru sababni isaa anillee kufni garuu. Akkasumatti nan jaalladha malee jaalala keessatti illee waan kufu hin qabu garuu kufuus hin qabu kuffisuu hin qabu malee kufuu hin qabu akkamitti beekaa akkamitti kuffisu harka kuffisatti galfadhe akkasitti xamaxamadhee akkas godhee ana akkabaa anatu beeka waan hunda isaa akkamitti akka argaa. See ayyaantu ayyaantu. Negesu kot me sitti ma dafi. Oduu ariifachiisa. Dafi kottu ka.
Warqii maal nagaan dursuu nagumallee nama gaafatatu immoo oduu ariifachiisaa ta'e yeroo hundumaa oduun namatti himuuf dhuftaati. Akkam immoo nagaa oolte. Baga nagaan dhufte kootu seeniga. Reefan kun hojii fixee ta'u. Harma hojiin hojii hojjechaa oolle amma biddeenan tolchee ka'ee reefuma kana dhiqadhee akkana baheessu. Maal argatte immoo oduu haaraa? Eessaa waa argatte immoo har'a? Kootu bakka natti himtaate rakkoon qabu. Waan gaarii taanaan siifan naggeeffadha waan hin taane taanaan garuu akkasiin naggeeffanne beekta miti. Kootu seenish harmeen faanuu dhaga'u. Saalaa jiru isaan kootu bakka ol seennee haasofna. Hayyaan to'atu immoo nagaa. Nagaa taanaan dhufe miti maal isaan nagaa si gaafadha nagaan gaafatte itti kun gana waan asitti immoo dhufe sanatti miidhaa fi odoo jettee maal ta'a akkam oolti nagaadha jettu. Nagaa taanaan dhufe miti nagaadha eegnu nagaa taanaan namni nagaa ta'u malee deemu moo namni nagaa qabne hin deema siin jedhanitti beekta. Nama aarsitaati immoo. Oduu kan nama gammachiisu malee kan nama gaddisiisu yookiin kan nama aarsu itti mee beekamu yeroo hundumaa oduu gammachiisa oduu ariifachiisa oduu ho'ituuf deebiin sitti godha malee ani oduudhuma hin taane akka keessan miti gugguufas hin oole waan ta'eef akka keessan kana miti oduu ho'itu nana bira dhufti. Kanaaf ani immoo sitti fideen dhufe dhagoo yoo barbaadde been ishee ol galla. Na dhaga'uun oolaniyyuu sagaleen koo kunis galiin jedhu nan dagadha. Annaa been bakka amma ol deemnee sittan hima odicha waan ta'e sittan hima. Taragaagga iifti kun eeggadhu kaasuuta. Utaaluu heddumoo kan waansa akkas godhaa si urgufa waansa maal argatte garuu maalumaafuu kootti ol seennee haasofna dhugumayyuu sagaleen kee baay'ee iyyita suuta sagalee gadi qabadhati shamarri sagalee ol fuudhuu hin ta'u waan ta'e sagalee kee qassi jedhi dubbadha akka dubartiitti akka shamaraatitti qassi jedhi. Akka ijoollee seeraan nama seeraan guddateetti ragaa jedhee dubbadhu malee akka waan ibiddi si keessa jiru si ol boba'ee yeroo namatti haasoftu. Anillee ana hiriyaa keeti rakkoon qabu iyyuu garuu amalli manatti bare alas ba'a. Kanaaf of eeggannoo dubbadhu yeroo dubbattu kootu bakka amma ol seenna. Harmeen faantuu yoo nu dhaga'uun olaanis mafaanan iyyaa jira ol seenne kootu ol seenne dubbanna kootu ol seenne.